Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaabaan nurraa guurachuuf alaabaan ergaa jedhu poostaan alaabaan ergamtu hin jirtu. Alaabaan ergamtu hin jirtu jedhana. Adabadhaa ta'a nurraa. Qaanfattanii hin qaanfattanii hawaasa Oromoo dura gabbaatanii xalayaa takkaan lubbuu nama meeqaa akka galaafatte dhiiga nama meeqaa tas gubbaa jira goota meeqattu baase qoosaa itti gootanii alaabaa Oromoo gareen muraasni gareen Finfinnee keessa jiraattu daaspooraan dabalatee galma hin geettan jarana jalaa hafa mooyamtanii jirtanii alaabas Jawaar Mohammadis Kafaa'os Abaa'os anaaf ija takka alaabaanis Kafaa'oonis Oromoonis anaaf ija takka jaaladhu jibbii fudhadhu alaabaan galchinu nuti isin galaa malee alaabaan galchinu alaabaa yoo galte bakka geessinu hin beekna warra alaabaa galchaa jedhu alaabaa isin hin baafne alaabaan abbaa qabdi yoo alaabaan nu gaafatan bakki itti galchinu hin beekna Oromoon hundinuu ni beekna bakka alaabaa geessinu gaafa warri alaabaa nuu baase wanni alaabaa kanatti bu'e wanni dhiina asirratti bu'e ganaa ummanni alaabaa tana nuu baasee nuuf kenne gumaacha Oromoof godhe ganaa waa meeqa kaffaltaniif seenaa keessatti alaabaan tun akkanumatti hin dhufne gareen maanta akka Finfinnee irriba keessaa dammayxee ashkarri Abiyyi Ahmadiin ergamtu ashkarri ilmaan Minilikiin ergamtu dhageeffadhaa xalayaa isin baaftan dantaatee baaftanii Iliyaasii fi miti xalayaa ummata Oromoo hawaasa dura teettanii alaabaaf Jawaar waliin hin deemtu no waliin deemti jaaladhu jibbii fudhadhu gurrasi calaf bilxiginna badhaadhinna yookaa warra abaa'oo jedhee ummata Oromoo addaan qoodu jiru dhageeffadhu alaabaaf Jawaar addaan hin baatu Oromoo booda alaabaan adda bilisummaa ummata Oromoo alaabaa ummata Oromooti alaabaa ummata tokkooti miti alaabaa garee takkaati miti alaabaa naannoo tokkooti miti dhiiga meeqattu goota meeqattu waan kana bare gabbaataanii sakkaaraamin dhageeffadhaa dhugaa jirti mina namni kiyyaa isinitti hin jiru amma booda gareen alaabaa tana nuu galchaa jette amma booda rizaayin godhi Oromoo biraa darajaan ta'e gabbuute amma booda gadaan gadaa Kafaa'ootii fi gadaa Wobooti gadaan gadaa Kafaa'ootii fi gadaa Abaa'oo bosona jirtuuti Abaa'oon magaalaa Finfinnee keessattu irraa bu'i ummata Oromooti ani dadhabinna qabaa jedhi ani dadhabinna qabaa isiniif dabarsaa jedhiini hawaasaa dabarsa Abaa'oon Finfinnee keessaa labsa baaftan kijiba jalabaa nama biyya qabuttu nama alaabaa tana alaabaa Oromoo ta'uu mirkaneeffatettu alaabaa tiyyan qabatina alaabaa garee takkaa gareen qabdu garee isin qabdan hin beeknu garee tam qabdan garee Oromoo diidee dhiiga ilmaan Oromoo gannaytu malee garee tam qabdan abaa'oon Finfinnee teettu abaa'oon karaa haqaatiin karaa dhugaatiin falmadheettu akkuma waa'ee Kafaa'oo dubbatan waa'ee abaa'oo dubbannarra nama ummata biyya san keessa dhumu jiru guyya tokko gabbaatee hanga Oromoon alaabaa tiyyanaa galcheettu abaa'oo dhageeffadhu abaa'oo miseensa abaa'oo dhageeffadhu abaa'oo woboon baanu abaa'oo gaaraan baanu kana wal isin harkaa dhahi ummata osoo waan xiinxalline osoo waan hubanne deebii namaa deebisu dhageeffadhu ani Oromoodha abaa'oo keessatti akkuma keetii obboleessa dhabeanis ani abaa'oodha kanaafuu abaa'oof warri soodaree keessa teettu warri Finfinnee keessa teettee labsa baaftu daasapooraan biyya alaa irraa harroonni daasapooraa hayyoonni harroonni dhageeffadha gochi isin gootan kuni gocha jaalattanuu jibbitanuu gocha Jawaar Mohammadii walitti hidhamu akka inni mana hidhaa irraa bahe balleessuuf waan isin dalaydantu waan dhuftanii dhabdanii alaabaa teenna alaabaan teessanii miti isin Oromoo miti isin ilmaan Miniliki warri alaabaa Oromoon nu galchaa jiru ati ilmoo Miniliki dhageeffadhu gaa isintu gabbahee waan kana bootaa itti godhee Oromoo alaa galchuu dide isinitti himna gaa
Likki isinitti himna harreelee mililik dhageeffadhaa warri alaabaa nu galchaa jiru. Ati bayi Oromoo keessa alaabaan siin galtu. Alaabaan tajajjabeeti alaabaan tadhaaba adda bilisummaa Oromooti guututti ummata Oromoo. Alaabaa ganda tokkooti miti. Alaabaa warra araa kiiloo keessa taa'uuti miti. Alaabaa leencoo lataati miti. Alaabaa Haacaaluu Hundeessaa fa'a. Alaabaa warra kalee du'eessani Oromoof jecha. Warra shinnigaa maaltu beekaa miti. Shinnigaa ittiin fayyadamtanii hawaasarraa doolaara guuru malee waa'ee shinnigaa eessa beeytan. Waa'ee seenaa Oromoo eessa beeytan. Warra Oromoo gurgurate dhageeffadhaa. Warra alaabaa ummata miliyoona 60 alaabaa naa deebisaa jedhu gabbahee xalayaa takkaan. Hin dhageenye addunyaa kanarratti ani hin dhageenye. Harargee yoo nu gaafatte haqa irraa qabdi alaabaa. Dhugaa dubbataa deemna gaafa. Dhugaa namaa ni galchina. Yoo harargeen nu gaafatte ni galchinaaf abaa'oof hin galchinu. Abaa'oon ummata bakka buuti malee abaa'oon Oromoo guutuu bakka hin buutu ummatatu achi si kaate akka ummataa dalagi. Sakkartee qurxii murattee osoo Oromoon dhumtu gabbaatee ati alaabaa naa galchi jetta. Abbaa feetee ta'u nama maqaa yaamutti hin jiru ani hin beeku nama naa galchedhe. Jaal Daawud irratti farramee ani Jaal Daawud arrabsutti illee hin jiru qeequtti illee hin jiru. Garuu safuu keessaa baate Oromoo bilisummaan hin jirtu akkanatti. Bilisummaan hin jirtu. Bilisummaan karaan eeguun karaa Jaal Marrootiif karaa jajjabee karaa Jawaar Muhammad qofa karaan biraa hin jiru. Abad bilisummaa karaa biraatiin hin argattu. Karaa Kafaa'ootiif karaa jajjabeetiin malee. Abaa'oon magaalaa keessatti bilisummaa nuuf fiddu. Abaa'oon nama qooddu. Abaa'oo gandaan ijaaramte. Abaa'oo shiraan ijaaramte. Abaa'oo ilmaan Oromoo addaan qoodaan guddatte. Umrii isii kana amata 50 amata 70 dabre ummata wal balleessuu malee. Ummata Oromootiif hawaasaaf hin daleen jajjabee malee. Abaa'oo jajjabee har'aa malee. Abaa'oo jajjabee har'aa bosona keessatti isin irraanfattanii alaabaa isaan akkasi bareedanii ittiin bareedanii hawaasa isaanii gammachiisan. Alaabaa nuu deebisaa jechuun hawaasa Oromootiin jajjabeenis nuu deebisaa itti qalbeeffadhu. Abaa'oo horiin bitamtee mililikii dalaydu dhageeffadhu. Finfinnee keessa teettee I don't give a shit. Bakka hawaasni Oromoo kabajaan qabnetti nama hin kabajnu. Nama dhuunfaa hin kabajnu. Nama sabaa dalage ni kabajna. Nama hawaasaa dalage ni kabajna. Jalatti hiriirra. Jala deemna. Deeggarsa goonaaf Kafaa'oo woboo gaara jiru. An abaa'oon beeku warra booda. Miseensa abaa'oo ka ala kana jirus hin beeku. Abaa'oo gabbaatee barreeffamaan xalayaan sagalee keessa waan hundattuu jira maal rakkoo haasoytaniyyuu. Jawaarii fi miti isin kadeemtan. Ummata Oromoon feetan. Angoo feetan malee hawaasa bal'aa Oromoo hin feetan. Kursii feetan. Warri amma abaa'oo jettee alaabaa adda ummata Oromoo fudhattu gabbayiitii ummata dhiifama gaafadhu ani waan kana keessaa bahee amma booda riitaayir ta'ee am resign jedh ofirraa bu'u ummata Oromoo dura ummanni Oromoo isin arguuf fedhe alaabaan itti dhufnaan anee keessatti hogguu ala bahee dalagaa hojii hojjadhee deebu dhiiga Haacaaluu Faay keessatti arga dhiiga qabsaayota as keessatti arga kana naa deebisetti ati qaanfattu. Guma Haacaaluu nyaattee osoo guma Haacaaluun baafatin alaabaa naa deebisetti abaa'oo. Hanganuma yaaddanii abaa'oon dhageeffadha abaa'oon magaalaa keessa jiraattu. Hattoonni asii woboo deeggarretan hin kijibdan isin ni kijibdan. Isin ni kijibdan warri miidiyaa irra bahee uummata Oromoo addaan qoodu isin warra kijibaati. Warra ejjannoo hin qabne. Biyya faranjii keessa taa'ee doktora taatee harree taatee dhageeffadhu. Ejjannoon qabdu ilmaan Oromootiif hin falmattu. Ilmaan Oromoo balleessuuf irra dalaydan. Waraa doktor haftee walaa whatever I don't give a shit isin hundinuu. Oromoo balleessuuf dalaydan. Mootummaa wayyaaneetiin walii galtanii abiyyi walii galtanii. Warri alaabaa nuu deebisaa. Anis akkuma xiinxalluutti deebisa ofirraa. Isinis akkuma xiinxallitanitti hiikkadha. Hattuudha abaa'oon alaabaa adda bilisummaa Oromoo naa deebisette ummata Oromoo duraa. Hattuudha isin. Hattu. Ummata Oromootti gabbaatee alaabaan tiyyaa naa deebisettu ati hattuudha. Dhageeffadhu. Wallahi isin deebisu waliin gubadha malee. Waliin awwaalama malee. Akka galaasaa dilbootti alaabaa Itoophiyaatiin nan awwaalanaan. Abaa'oo keessa guddatee abaa'oo asiin ga'e. Kanaafuu abaa'oon hattu. Abaa'oo woboo malee. Abaa'oon magaalaa keessa jirtu hattu.
ummata oromootiin bar jawaar dhagay jawaar isin waltajjiif hin dhufne jawaar waa'ee kafaa'oo dubbachuuf hin dhufne jawaar wanni dhufeef ummata isaaf jecha galgalaa ganama sagalee tayaafi ture qabbana keessa oowwa keessa ala bulee akka ittaana hafteetii miti hogguu firii jawaar muhammad jettu jawaar muhammad haaduu wujettaati ummanni dhugaan isaaf qabsaa'e isaan san simachuuf dhufan hayyoonni oromoo isaan san simachuuf dhufan akka keessanii ambargar quufanii wiiskii quufanii biyya alaa kanatti mana ijaaratanii bakka fedhan keessan galan jireenya ofii oromoof jecha dhaban namoonni kun kana akka isin baantan gabbaanee isaan hin balaaleffanne har'a boodaan kafaa'oo jaaladhu jibbii fudhadhu woboon ni jaaladha woboon onnee kiyya keessa jira gochi inni oromoo godhu waan inni oromoo godhu galata garuu kafaa'oon onnee kiyya keessa hin amma booda dhageeffadhu warra kafaa'oo irra qabsaa'u hattoota dhageeffadhaa hattoota oromoo addaan hin diidani kafaa'oon oromoodha jaalattuu jibbituu fudhadhu alaabaanis ta oromooti alaabaanis ta kafaa'ooti gaafa alaabaa mirkaneeffattee gaafa biyya bilisa baatee gaafa ummanni ajjechaan irraa dhaabbatte alaabaati hin tuqinaa jedhiin kafaa'oon hangasitti abbaa fedhee itti fayyadama. eenyunu mirga hin qabu alaabaati hin tuqinaa jechuun alaabaan teessanii miti alaabaan ta ummata oromooti alaabaa bilisummaati naan jettaa bilisummaa ummata oromoo maal gooteef dalagaa jajjabee itti jira ati maal godhaa turte gandaan wal qooduu bosona keessa wal ajjeesuu bosona keessa wal gubuu kutaa tokko yoom dhuunfatte akka jaalmarroon oromiyaa guutuu harka deeffatee finfinnee jala galee finfinnee qabate kanatti mee maal goote galanni ati oromoo goote nutti asiin ga'ee marroo miti asiin ga'ee marroo qabatama feena nuti qabatama feena jaarraa kana keessa oromoo enough is enough gabrummaa jalaa oromoon bahuu qabdi hattoota akka keessanii kanaan doktoroota profeesaroota harroota kanaan oromoon amma booda hin hoogganamtu oromoon hin hoogganamtu oromoon isin gattee isin jalaa baatee jenereeshinni haaroonni oromoo hoogganuu qaba oromoon hooggantan akkatti addunyaa walitti hin deemtan jiran addunyaa walitti hin deemtan noof folchaagaa irri bara futti hin jirru eessaan rafne ibidda nu buusanii noof folchaa oromoo ka hoogganu jaalmarroo fi jajjabee fi jawaar kafaa'oo fa'a jaaladhu jibbii fudhadhu kanaan ala galii qabsaa biyyatti hin kijibinii oromootti hin kijibin miidiyaa irra teette nuti ka ardhas filannu borus ka filannu hawaasni oromoos ka filatu jajjabee fi marroo fi jawaar fa'a warra biyya keessatti qabsaa'u isinii miti harreelee noorz ameerikaatii miti harreelee hambargar quuftee dhiiga ilmaan oromoo irratti taphattan dhiiga ilmaan oromoo irra qoostan biyya ameerikaa keessa teettanii oromoo irra qoostan isini gadaayin isini namni nama ajjeesu mootummaa abiyyi wajjin isini namni nama ajjeesu namni woboo fakkaatee an oromoodha jettu ati nama ajjeefta you are killer harka dhibba sittima isini warri nama nagaa biyya san keessatti hin feene nuti wobootti amanna ani akka nama tokkotti wobootti amana yes garuu ummata kaballeessu jiru isini dhageeffadhu dhugaa walitti dubbachuun gaariidha akka oromoo irra dibee akkana dubbii tana eegaltan isin turtan alaabaa nu galchaa warra yoo oromoon akkina waan kanaan wallaaltuudha oromoon hangana hunda waan beeytu hogguu gama alaabaatiin itti dhufe kafaa'oo ni jibbitii jawaar hin jibbinu jawaariif alaabaa wajjin deemti jaalattuu jibbituu jawaariif alaabaan adda bilisummaa ummata oromoo ummata jedha abaawoon jedhu amma booda abaawoon sare abaawoon magaalaa keessaa ummata cinattu ummata ajjeeftu waa'ee mirga ummata ilma namaan dubbanne akka marroo sanii gabbayi abaawoo siin jedha gaafas akka jajjabee gabbayi dubbadhu magaalaa keessa ittiin afuufini afuuffaa alaabaa naa galchaa jajjabeellee itti bilbilii gaafadhu jajjabeenis naa galchaa jedhiin woboo akkasi gaara keessa jiru miliyeena saniin alaabaa teenna nuu deebisaa jedha jajjabeenis isin warra karaa nagaatiin qabsaa'uu mire akkuma isin kafaa'oo duultan isinit duulla warra karaa nagaatiin qabsaa'u abaa'oo isaan lameen oromoo waan ta'aniif kanaaf duratti illee fudhadha akkanumaa paartii dheega wal qoodne gaa nullee filannee ani kafaa'oo deeggara gareen xiyyeessa kafaa'oo deeggaran ummanni na wajjin jiru
Jajjabe ammoo diinagdeen deeggarra. Jajjabe diinagdeen deeggarra. Kafaa'oo ammoo yaadaanis hamilee isaanii ta'uuf waan dandeenyeenis ni gargaarra. Kafaa'oo Oromoodha namoonni kun. Namoonni kun hayyoota biyya san Boris bulchan har'as bulchan. Bulchu jiran. Bulchu jiran isin quban qabdanii isin Facebook irra jirtanii biyya sana Jawaar Mohammad hoogganuu jira har'as borus. Jaalattu fudhadhu. Jibbitu dhiisi. Kana booda dullooleen biyya keenya bulchinu hayyoonni harroonni biyya keenya bulchitu Oromoon bulchitu. Hayyoonni waan barattee ta ittiin fayyadamne barumsa ofii ummataaf hawaasa Oromootiif Oromoon bulchitan. Kan biyya bulchu har'as jaalattus jibbitus fudhadhu. Kafaa'oo ofii jajjabe warra bosona jiru. Abaa'oon ummata Oromootti gabbaatee alaabaa ta'e nu deebisaa jettu. No way. Resign godha. Resign godha nu gayaa jedha dadhabnee jirra. Akkitti Oromoo hooggannu dadhabne jedha harka kenna Jawaar fa'aatti harka kenna Marroo fa'aatti harka kenna dadhabdanii manguddoodha kuun bitamee laal kuun bitamee 4 kiiloo jira isaanumatti edama jiraadhaa hanga isin hafte isin kabanya isin hin arrabsinu isin hin qeedu jiraadhaa ofirraa baa Oromoo keessaa gabbaya addunyaan gaafa dadhabde namoonni gurguddaan akka keessanii namoonni hangafni akka namoonni akka kiyyaa kun hin qeeyne harka keessaa fudhata dubbii Oromoo harka keessaa fudhate afaan ziippiitti godhatee ofirraa ta'a mana keessa deebi'aa manatti jaran deebi'aa jajjabeen haa hooggantu biyya Marroon haa hoogganu Jawaar Mohammad haa hoogganu Kafaa'oon haa hooggantu garaa gubuuf warra Noorz Ameerikaa kana Kafaa'oo nama jedhuun hin dhagaanii nama Kafaa'oo jedhu dhaga'uu fedhanii garaa gumnaan nuti ammoo har'as borus jajjabeedha jaalattu jibbitu ati naan filattu Kafaa'oo moo abaa'oo dandaateeti abaa'oo ta'e fudhadhu qilee kuti abaa'oo ta'e fudhadhu ani jajjabeef Marroo fudhadha ati abaa'oo soodaree fudhadhu qilee kuti abaa'oo soodareetii fi abaa'oo alaabaa ummata Oromoo naa galchaa jettu ija Oromoo odaa Oromoo dhiiga Oromoo abaa'oo san fudhadhuuti ati qilee kuti Abiyyi wajjin isiniif Abiyyillee ni dhabamtan biyya san keessa kan bulchu waraana jajjabe wobo Marroo Kafaa'oo Jawaar Mohammad abaa'oo karaa nagaatiin deemtu hattu abaa'oon karaa nagaatiin deemtu hattu alaabaa yoo beenes bakka itti galchu nun beena maree kennaa banu manni Harargee guutuudha biyya kana alaabaa meeqa jira bakka geessu ni beekan alaabaan teessanii miti alaabaa kabaases hin beena waa hedduun nu naasosiisina alaabaan tuni seenaa qabdi ittiin qoosinaa jaran hin qoosinaa namatti hin qoosinaa baranne jettanii waan akka baranne barumsi keessan maatii iyyuu fayyadu hin jiru maatii keessanuu Oromoo miti maatii keessanuu kanaafuu nuti ni beeynaa hin beeytan wallaalaadha isin wallaalaadha abaa'oo ani ka beeku abaa'oo bosona jirtu beekan abaa'oo magaalaa keessaa baandira alaabaa adda bilisummaa faajjii Oromoo ummata Oromoo naa deebisaa jettu tuni abaa'oo miti tuni gantuudha tunniin gantuudha ka ummata Oromootti nama miliyeena 60 gabbaatee alaabaa naa deebisi Jawaar achi duraa yaaddu isin gumna alaabaallee isin hin kenninu isin gumna nuti dhiiga nama meeqaa keessa laalla gootota meeqaa keessatti agarra warra waan kana gadhaabuuf dhaabbate isin ammoo warra uf dhaabuuf kursii keessan irra taa'uuf dhaabe abaa'oo dhageeffadhu ubii ufinna kaafte dhageeffadhu isin hin filannu ammoo booda ummanni Oromoo hin filatina ilaa har'aa dilii isaa walirra dalagaa difii isaa walirra dalagaa bosona keessatti caakkaa keessatti magaalaa keessatti Oromoo bilisoomuu dadhabde Kafaa'oon abaa'oo as uumamte ilaa har'aa shira isii walirra dalagdu wayyaaneef aan hundaan walin naqatte kanaaf Oromoon hanga Eertiraan bahutti Oromoon bilisa bahuu dadhabde gandummaa wal qoodanii gandummaa wal dhiibanii tokko amma girrisaan gabbayee abaa'oon beeytu usi abaa'oon beeytu nutti abaa'oo beeka nutti waa'ee abaa'oo beeka keessa guddanne gabbaaneen dubbanne malee keessa guddanne nuti abaa'oodhaan jenna tasuma abaa'oon taatan isin ummata Oromoo guddaa hawaasa bal'aa hawaasa gabbahee
alaabaan akkanatti hawaasa addunyaa dura mul'attu maa isin jibbisiifte isin Minilik addaan hin jirtan Abiyyi qofattu jibba Abiyyi qofa jibba yoo alaabaan Oromoo akkasi isteeja irratti bareeddee baate yoo hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad dura taa'e yoo ummanni Oromoo isteeja keessa guutee daawwate silaan ittiin boontan isin abaa'u ittiin boontan mee guyyaa tokko gabbaatanii waa'ee Oromoo biyya keessaa dhumu jirtu irraa dubbattanii so Oromoof hin dhaabbanne ati kursii teetiif alaabaaf dhaabbatte alaabaan bootaa qabdi bakka itti galchinu ni beeynaani alaabaan keessanii miti Oromoonis keessanii miti nu keessaa ba'a isin balaaleffanna amma booda bayuu qabdan ummata Oromoo irraa resign godhaa daddafa atattamaan 24 hours keessatti gadhiisaa kursii Oromoon kabiraa filattu bu'a amma booda maqaa Oromootiin maqaa abaa'ootiin hin nyaattan abaa'oon tan nuti beeynu wobo jajjabe abaa'oon tan nuti beeynu taqawwee harkaa qabdu ta ummata Oromootiif qabsooyte kanaan ala isin hin beeku warra Finfinneetiif warra Daasabooraa garaa areeraa isin hin beeynu nuti Daasabooraa biyya alaa keessa martu isin hin beeynu hattoota isin warri maqaa abaa'ootiin socho'u hattoota taatu akka marrootti yaadi jaalattu jibbitu akka Jawaar Mohammaditti yaadu kanaan ala ati Oromoo miti kanaan ala ati Oromoo miti ati diina Oromooti ati diina guddaa ilmaan Oromooti kutaa 11 irraa nuti kabeenu Jawaar Mohammadtu qabsaa'u jira Oromoo jaal marrootu jaal gammachuutu ilmaan jajjabeettu qabsaa'u jira Oromoo isin beenu doktora profeesara fudhadhaa waan argattan fudhadhaa deebi'aa bakka irraa dhuftanii deebi'aa hin jiru amma booda waan hin taane nu gabbaatan alaabaa naa galchaa faajjii ummata Oromoo naa galchi ofirraa baasii jalarraa hanga gubbaan naan jettaa hin qaanfattu siin galchinu gaali ati nu keessaa gantuun feenu gantuun barbaannu nuti gantuu wajjin hin deemnu gantuun nu wajjin hin deemtu yaada isinirraa fuunamee dhiqqashoo yaada baya jaran nu galaafate wallahi osoo hin beekin Jawaar Mohammadiif kafaa of magaalaa oowwiftan ummata wallaala aboo rabbiin biraa waa qaba kafaa wallahi rabbiin biraa ummanni kun dhugaan Oromoofis Itoophiyaafis qabsaa gargaara nama booda dantaateessanii mirga qaba gargaara kafaa jibbita na jibbi an dhugaa yala deema keessantu isin tufitti nu duchisiise gaa isin tufin nu gaase namoota kana ani alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoos Jawaar Mohammadis dhabuun fedhu sittu dhabama malee sittu dhabama akkuma jajjabe akkuma marroo jedhutti Jawaar Mohammadis akkasuma laala hayyuudha ibim kafaa guutumaan guututti kabajaa qabaaf kabaa'uuf gargaara akka ajaa'ibaatti mallaqa keessanii doolaara guurachuuf dhufee Jawaar Mohammad waan fedhe kenninaaf ganaa warqii shallamna ganaa jalaa gubbaan uffifna warqii harreelee hambargarii quufte dhageeffadha ganaa uffifna jalarraa hanga gubbaatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo warqirraa dalaynee uffifna Jawaar Mohammad hayyuudha ganaa dahaabaan dalaynee laal alaabaa adda bilisummaa ummata Oromoo alaabaa adda bilisummaa dhaabaa jettanii sinarra miidiyaa kanarraa alaabaa ummataati kun ganaa Jawaar Mohammad laal jalarraa hanga kopheetti uffifnee Jawaar Mohammad isinitti naafsifna mootummaa addunyaati Jawaar Mohammad mootummaa addunyaati jaalattu jibbitu Jawaar Mohammad garaa isin gumna wiiskii dhuga itti gadhuga jaalattaniitii minna daawwachuu jirte itti gadhuna amma boodalaa Jawaar akka taa'ee akka kingiitti marroo wal cinaa taa'anii si bulcha jaalattu jibbitu ittaana haftee dhageeffadhu sittu finnu kakaasee dhageeffadhu sittu finnu kakaasee dhageeffadhu kun photoshoppii miti meelaalaa namicha kana gaafa dura shanee qeequ dhageeffadhaa mee ittaana haftee namicha amma Jawaar qeequ jiru dhageeffadhaa akkitti shanee jedhee jajjabee qeequ amma moo hanganuma jijjiirame Jawaarin balleessinee amma abaa'oo qeexa abaa'oo waboo jala galte sobina miidiyaan keessan hundinuu nu birira ummataaf gadhiifna nuti waan pirojektii kanaa garuu ifa ba'aa deemaa jira
ifa ba'aa deemaa jira akka kun. Maaliif yeroo isaatu ga'e waan ta'e uummata hiraarsuun gam tokkoon helikooppitariidhaan gargaaramaa gam tokkoon immoo nuyi ABO'dha jedhanii hiyyeessa fakkaatanii gaggalaa ba'anii uummataa wajjin akka wal qabachaa gam tokkoon immoo magaalaa keessatti nama ajjeesisaa wanti kun ifa ba'aa deemaa jira jechuudha. Doktor Ittaadha kun footooshooppii miti haasaati haasofteedha. Haasaan kuni waraana bilisummaa Oromoo ijaara. Warra waraana bilisummaa Oromoo irratti olola oofaa ture keessaa nama tokko hin turreedha. Warri OMN'dhaan gadi ba'e waraana kana xiqqeesse ergamtuu wayyaanee gootanii abbaan ishee wayyaanee lafaa jettanii maqaatti moggaastanidha. Kan inni irraanfannu gaafatu immoo haasa'aa nuun jettan. Isin yaadachiisaa jirra. Uummata Oromoo. Dhagaya. Warri waa baranne jettu uf duuba deebiiftiin xalle waan haasawaa turte amata 7-8 dura amata 4 dura. Waa hedduutu ilmaan Oromoo bira jira. Jaaladhu jibbii fudhadhu kafaa'oon Oromoo ni hogganti jaaladhu jibbii fudhadhu Itoophiyaaf Oromoo illee. Isintu fedhe amma isintu fedhe. Ati Itoophiyaa cabsuu fedha Itoophiyaa buttunneessuu fedha dandaayisii abbaan feetan cabsa. Cabsa abbaan feetan ani kafaa'uuf qabsaa yoo amma booda. Akka uffadhee laal akka bareedee kafaa'uuf qabsaawa. Akkam taata barbaaddu kafaa'oo malee amma nama biraatu hin lalisu as gubbatti jaaladhu jibbii fudhadhu. Haqa nu biraa qaban galata nu biraa qaban. Galata isaanii ummata Oromootti hin qoosinaa yaa jaran. Ummata Oromoo hanganuma hunda hin diqqeessinaa ummata Oromoo hin tuffatinaa. Warri kursiif deemu. Warri biyya san bor hoggannee biyya san diinagdee irraa qal'aa horannaa jedhu ummata hin tuffatin ummata Oromoo ummata bal'aa ummata hin qoosin ummata achi si buufate atiif Abiyyiin maal addaan jirta atiin arra alaabaa adda bilisummaa ummata Oromoo naa galchettu siif Abiyyiin Ahmad maaliin addaan jirtan ergamtoota Abiyyiiti kanaaf isiniin jedha abaa'uu Finfinnee keessattu dhageeffadhu daasapooraa hayyoota ofiin jettu dhageeffadhu. Ummata Oromoo irraa alaabaa mulqitaa waan inni waan kalee keessa dabre waan arra itti jiru waan ammantan Oromoon ta'u jirtu biyya keessaa ittiin laalee ittiin gaddu naa galcha jettaa galchee maal liqii nu kennitanii isintu nu baase bakka hin taane seentanii aangoo gadhiisaati duraanis namuu isin hin filanne ufii wal filattanii takkaamee amata lamaan dabre waan isin gootan nutti hima ani personally abaa'oo hundaa miti kan qeequ jiru isiniin galtu silaa isin ummata duudaadha dhageeffadha ummata duudaa ummata waraana deeggara jedhu osoo waraanaaf gumaacha gaariin goone kijiba dhageeffadha abaa'oo hattuu ummata waliin naqxu kana baanaan jajjabeen baan woboon baan marroon baan maaliif isin hundinuu abaa'oo yaamamtan abaa'oo hattuu fi abaa'oo soodareetii fi abaa'oo bosonaatu jira abaa'oon bakka hedduu jirti hanga isin bakka takka deebitanitti ummata Oromootii abadiin dalaydan Jaal Daawud irraa eegalee siimi kasaayin godhe akka alaabaan isinii deebitu takkaallee waa isin hin jenne amma soo jechuufi miti isini kasaayin godhe isini kafarrame isini kashabbaa keessanuu durra dhaye galata isinii galchaa turre galata asirraa firii Jaal Daawud ibsaa firii all abaa'oo firii all kafaa'oo jennu ummata Oromoo irraa galata malee alaabaa teenya nu deebisattanii gabbaatanii ummata kana maal seeta yaa jarana warra waa beeynaa warra dhaaba qabnaa maal seeta ummata Oromoo ati who are you ati eenyuun taatee ummata Oromootti qoosta xiqqaa guddaan beekaaf wallaalaan deebisee ergadhu kaamera irra hin jirtu bakka hin taane keessa hinde qileen taane hallayyaan taane keessa buutan yaa jaran hin beeyne jettanii gara wallaalummaa deebitan gara ujoollummaa gara like
Haareetti yoo dhalatanii irra isinii gaarii amma booda Oromoo isin hoggantan. Alaabaa nuu galchaatanii Oromoon isin filatti moo wallaahi isin filattu Oromoon abad isin irratti dalayna qabsooyna. Abad Oromoon isin filattu abaa'oo karaa nagaatiin qabsooytu dhageeffadhu. Abaa'oo karaa nagaatiin qabsooytu dhageeffadhu amma booda Oromoon isin filattu. Kan nuti filannu marroo jajjabee woboo kafaa'u abaa'oo karaa nagaatiin qabsooytu amma booda isin irra dalayna. Isin diina kenna. Isin diina kenna. Dhiiga ummata Oromoo keessatti uflaalu. Nu galchaa naannoo tokko bakka bu'aa nuutti bakka bu'aa kennaa ka'ettan isin eenyu. Ummata oli isin. Gareen murtooyti ummata oli. Ummata si caala. Hawaasa sirra caala. Gubadhu maaliifi ummata Oromoo gubu jirtanii gubadhaa. Ganaa gubattan. Ganaa gubattan wal gubnu malee bilisummaan hin jirtu. Kana beeka. Wal gubaa deemna malee bilisummaan akka dhuftu hin jirtu. Bilisummaan maraataan cufti barreeffama 40% 40 moo 45 sanuu akka waan namni amaarri barreesseeti barreeffama sana Abiyyi bira geessitanii se'a. Ummata Oromoo waliin buusuuf Abiyyi barreessee se'a. Akina nama afaan Oromoon beekne akkuma kiyyaatti. Nama afaan Oromoon beekne barreessee barreeffama sana. Anuu yeroo irraa fudhadhee dubbisee. Maqama namaa maa jallisan oguu yaamtan maqaa hayyuu. Hanganuma hunda isin Oromoo abaa'oo bakka buunee karaa nagaatiin abaa'oo filmaata seennee filannaa uummata Oromooti. Uummanni Oromoo isin amanu isin kotte duudaa. Kotte duudaa abaa'oo. Dhageeffadhu. Oromoon isin amantu amma booda. Oromoon ka amantu waraana jajjabee ka bosona keessa jiru. Ka dhiiga isaa dhangalaasu jiru. Jawaar Muhammadii Baqqalaa ka karaa nagayaatiin fedhii isaanii nutti himanii akkana feenaa isin akka feetan taanuun jedhan isaan kana deeggarra warra dhugaa nutti hime gabba'ee warra alaabaa nuu galchaa jedhu miti. Warra alaabaa nuu galchaa jedhu tasumaan filannu nuti. Tasumaa Oromoon hin filatina. Kana irra deddeebinee amma isin yaadachiifna dhugamatti gabbuunee isinitti himna namoonni kun warroota shiraan ijaaran warroota kalee abboota teessan akaakayyoo teessan fixaa ture. Gumaa harka namoota gumaati kunniin warri alaabaa naa galchi jedhu nama gumaatati. Jawaariin hangas hunda jibbita kanaaf gabbaatee dubbatte. Jawaar yoo isin jalaan badin isin waan hundaan argattan. Yoo Jawaari jiraate alaabaan leenti uummata irraa fudhattanii alaabaan teenna bakka Jawaar jirutti Oromoon ittiin fayyadamtu. Maaliif inni Oromoodha. Bakka Jawaar jirutti Oromoon biraa ittiin fayyadamtu alaabaa bilisummaa uummata Oromoo. Akkamiin yaaddan uummata gurguddaa? Gadaan akkamisi? Yaa jaran nu himaa manguddoonis waliin gannu lakkifte. Hayyoonni jedhanis harroonni jedhanis waliin gannu lakkifte isin tulaaqatee bar nuti keessuma deemna amma keessuma deemna fayyaan qabdani ganamas galgalas itti deddeebine isin maraachina. Hanga Jawaariin marroofaa Finfinneen geennee laal Finfinneen geennee Finfinneetti isaa yoo fedhan akka fedhanitti uummanni filate. Kabiraan dalaydu wallahi dalaydu Oromoo hanga nuti jiru hin dalaydu Oromoo addaan qoodaa Oromoo dalayda maraataa Noort Ameerikaa dhageeffadha. Abaa'oo karaa nagaatiin Ameerikaa keessa teettee qabsooytu dhageeffadhu Kaanaadaa keessa bakka takka hin geettu amma booda bakka takka hin geettu. Sittu uummatatti bu'e gabbayii dhiifama gaafadhu dhiifamni isinirra heddummaate dhiyeenna kana dhiifamni isinirra heddummaate. Dhiifamni isinitti heddummaate kam gaafatanii kam dhiiftanii I don't know Oromoo. Hawaasa qeequ jirtan hawaasa bal'aa. Ummata kutaan waliin buusu jirtan ummata amantii waliin buusu jirtan. Hawaasni bal'aa wanni inni haasa'u miidiyaa kanarraa astagfirullah. Haasawni nama tokko na kolbisiisa. Akkitti Oromoontu wal arrabsitu yaa jarana. Waliin qusattan garuu. Rabbumaa jedhaa wal qusadhaa yaa uummanni guwwaan gurguddaan kunniin uummata akka sammuu keessaan qabu. Sammuun isaanii sammuu wiiskiiti yaa lammii ta'u wal qusadhaa. Wal qusadhaa dhiqashu.
namoota paartii namoota kursiif namoota aangoo isaatiif deemuuf wal qusadha. Yaa jarana wal qusadha. Yeroon kun ni dabraa wal qusadha. Hayyootatti hin duulina. Waraana jajjabeetti hin duulina. Marrotti hin duulina. Kan badii qabu abaa'oo karaa nagaatiin qabsaa'aa jettee Finfinnee keessaa lafa martu tana. Isiidha tarakkoo qabdu. Tafedhii isii waan deemtuuf ummataaf hin ibsine. Kafaa'oon nu ibsitee bar. Kafaa'oon atilis Jawaar Muhammad nu ibsee jira. Yaadas Oromoo irraa fuudhee hawaasa bal'aa irraa gaafatanii waan hundaa nu ibsee jira. Isiniin taane isumattu isiniin ta'in gurbaan diimaan akka Oromoon jette gurbaan diimaan isiniin taane ni maraatta malee Jawaarin dhabamu. Isintu dhabamu. Isintu dhabamu. Abaa'oo taate, kafaa'oo taate, Oromoo biraa taate, deeggartoota jajjabee taate sittu bada. Jawaariif waboo fi marroon hin baddu. Isintu bada. Isin dura taa'ee waan beekuuf isinitti hima. Maaliif hanga Jawaar aannan adiidhaa kun juusiin yaloodhaa hin beektu. Beektu Oromoo ati wallaala. Maaliif beekaa keettu gabbahee wallaale. Guddaa ati kabajattutu kakalee miidiyaa gubbatti hayyuudhaa jennee asii achi walitti hisheer goonu kanattu gowwoome. Gowwaa. Gowwaa. Gowwaa beekaa gowwaa. Beekaa wallaala. Beekaa wallaala. Namoota akka daasfooraan agar. Maqaaf doktor ofiin jettan, profeesar ofiin jettan. Ummata Oromoo amata lama guutuu isin gaafatanii laala. Guyyama tokko gabbayaatii hawaasa kana walitti qaba. Hawaasa tokko haa ta'u. Har'a Jawaar gabbaanaan hin haaftane. Caakaa keessaa yaatan nutti. Kun bosona keessaa siree keessaa bakka hundaanuu gayyaatan gola hundaanuu gayyaatan. Jawaar darajaa rabbittuu kenneefi jaran irraa buuftanii irraa bu'aatii. Jawaariin ofirraa lafa kaa'aa. Kara qabsoo Oromoo deebi'a. Ummata Oromootti deebi'a. Jawaariin abad dandeettu. Abad hin dandeettu. Jawaar haqa Oromoo illee hin jallisu. Isinitti himna nuti. Haqa Oromoo inuma hin sharafne Jawaar. Isin warri Oromoo sharafaas ga'e kanaaf akkasii yaaddanii. Kanaaf Oromoo isintu balleessaa ture soo namuu akkuma keessanitti fudhattan. Waan abbootiin teessan dalayidirraa waan ta'eef innis meebii karaa kana wayi dalaga kanaan hin dalagamu. Jawaar waan dalagu ni beeka, waan godhu ni beeka, waan Oromoo ta'u ni beeka. Waan hawaasa biyya saniitii ta'u ni beeka guutumaan guututti. Oromoo qofaa miti. Oromoo qofaa miti waan hawaasa biyya saniitii ta'u ni beeka. Kaamera irratti isin argu dhiifama. Dhiifama. Kotta warri Jawaarin balaaleffatu warri alaabaa isinirraa fuuna alaabaan ta'u ummataatii miti. Alaabaan ta'u dhaabaati jettu. Kottu yaada kennadhu akkamitti alaabaan ta'u dhaabaati. Alaabaan ta'u hawaasa Oromooti. Warri galgalaa ganama haasoitu ummata uf jala guurte kottu natti mi akkamitti alaabaan tuni ta dhaaba tokko taate ta murnaa tokko. Murnaa waa takka hawaasaaf hin dalayne kama taa'eetumaan nyaatu akka harree. Akka wadala harree. Halo? Oi,